Baay'ee galatoomii egaa ulfaadhu jaalboonaa caalumaa waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa. Egaa mee haala kana keessatti qabxiilee ibsa ba'an kana keessaa mootummaa ce'umsaa dhaabuu kan jedhu of keessaa qaba. Mootummaa ce'umsaa yeroo jedhu kan waliigala impaayera Itoophiyaati moo kan Oromiyaati kan jedhu irratti ibsa kana keessatti mee wanni ati akka achirraa ibsa kanarraa hubatte irratti maalidha inni akka waliigala impaayera Itoophiyaa kana guutummaan guututti mootummaa ce'umsaa akka dhaabbatu barbaadama waraanni bilisummaa Oromoo akka Oromiyaatti kan inni barbaadu kanarraa mee daannuu baasime. Shororkeessaan eenyu ka jedhuufi mootummaan kaleessallee gaafa jalqaba Eertiraa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo wajjin marii taasisan shororkeessaan nuyi jedhani. Itoophiyaatti qidam Oromummaa Yihuudam kan jedhu deemaa ture. Kanarraa wal qabatee hiriirri sun yoo akkasitti ilaaltan hiriira san duuba maaltu jira jettanii yaaddan? Kaleessas eeggaddasi mootummaan Itoophiyaa kun yookaan naftanyoonni marroon du'eeraa, jaalbollichi du'eeraa, jaalsanyiin du'eeraa jedhanii maas miidiyaa sooshaal garaagaraa irratti sooshaal miidiyoota garaagaraa adda addaa irratti hagi silaafuu ummatichi hubateera roorroon akka ni daangaa darbe hubateera kanaaf falli jiru gabaabumatti jechuudha falli jiru hidhannee qaama daangaa Oromiyaa ta'ee dhufe nu weeraru manatti biddaan nu gubu haadha hiyyeessaa ulfa qalee garaadhaa qabeenya sirra falli jiru sirna mootummaa kanaa hundeen buqqisuudha jechuudha maaliif jennaan maqaa mootummaa jedhee waamu shiftaa Itoophiyaa bulchaa jiru kana dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti duulaa jiru jechuudha. Maali jennaan biyya Itoophiyaa kana keessa federaalizimiidhaan kun barbaadee jira. To'annoon hin jiru. Waraana jedhee maqaan waamu shiftoota garaagaraa bosona keessaa lafa isaan hantaa turan iddoo garaagaraatti walitti qabee biyyattiitti gadhiisaa. Isa kanaaf immoo falli jiru maali? Ka jedhu uummanni keenya gattaa'ee hubateera jechuudha. Namni qabeenya keessan saamu eenyu? Kan keessi sin ajjeesaa jiru eenyu? Waan biyyaan keessan hoo eenyu gara kan goruu danda'u gaafa jennuun nu dhala keenya fuunee kan sinitti kennaa jirru waraana bilisummaa Oromootti kan leenjisaa jirru qaama mootummaa jedhee waamu kana dawoo godhata ilmaan naftanyaa yeroo isaan nu saaman yeroo isaan nu jalatti gudeedan abbaa warra ajjeesanii haadha manaa fudhatan amantaa garaagaraa nurratti guban ijoollee biraati mana barnootaa fi galtu baraarratti ajjeesan garaa keessa makiina guutuu uummata Oromoo waan ta'aniif gabbaasanii qalan arguutti jirra. Maaf qalan na jenne ilaallu dachee Oromiyaa saamuu fi qabeenya Oromiyaa saamuuf warra dhufanidha. Isaan kan ammoo mootummaatti gaafa dhiyeessinu isin qixxoota warra shaneen hoogganamtan jedhee mootummaan duula nurratti godha. Nu garuu dhugaan jirtu eessa akka taate barree jirra. Kanaafuu isin faana jirra. Nuti Oromoon immoo eega fuula tokkocha yookaan immoo onnee tokkoon kaane biyya Itoophiyaa kana miti gaafa Afrikaa kanaafuu nagaa fiduu dandeenya. Kan jedhutti amaneera jechuudha uummanni keenya.